mucaa wahiitu jira intala wahiitii wal barate intalli inni barateen tun baay'ee warri isii baay'ee dureessa jiruu isii keessatti intalli tun ammoo nama dhugamaan isii jaalatee isii fuudhu barbaadde yani jaalala laaqamaa san hin barbaaddu ka ijaazaa wal buufatan seenaa dhugaati almuhim mucaa kana rabbi walitti fidee wal jaalatan erga wal jaalatan booda mucattiin mucaan kun akka isiin barbaaddu san yani nama akka isiin barbaaddu san miti waa hunda yani amala gaarii qaba maali kanneen qaba bas yani nama dhugamaan nama wajjin walitti dabalamee jiru isaa oofachuu barbaadu miti yeroo muraasa booda erga waliin jiraatte booda abbooti akkaani yani na fuudhuuf deemaa hin jirtu hin beeka jetteeni dhiisteen خلاص anaaf si addaan banetteeni addaan baan erga addaan baan booda mucaan kun garatti qabatee yeroo dheeraa booda itti deebi'ee mucattii sanitti amma si fuudhuu barbaade jedheeni walitti deebi'anii xiqqoo erga waliin jiraatan booda nikaa hidhatanii erga nikaa hidhatan booda ammoo bilbila ofii cufatee tana buuteen isaa dhabamte almuhim mucattiin itti dawwalte almuhim gaafa tokkoon argatte booda bilbila jalaa kaasee haala'uu jedhe maa eessa baddee anaaf si bar nikaa hidhannee jirraa wal fuudhuuf deemaa jirra jennaan lakki gaafa san ati waan na dhiisteef baay'ee natti dhagahame baay'ee na aarsee waan jiruuf amma immoo anatu si dhiisaa jedheen jedhama seenaa dhugaati seenaan dheeraadha irraa muree sinitti hime jechuudha namoonni akkanaa namoonni akka mucaa kanaa jiruu keenya keessatti baay'inaan argaman fira keenya keessa ta'ee mana keenya keessa ta'ee bakka hojiititti ta'ee namoonni akkanaa baay'inaan argaman namoonni akkanaa kunniin namoota baay'ee nama sodaachisanidha namoota dhukkubaan qabamanii jiraatanidha dhukkubni isaan ittiin qabaman dhukkuba uf jaalachuu dhukkuba ana qofatu beekaa waan ani godhu qofatu sirriidha ufumaa isaatiis balleessee fa akka ati isa dhiifama gaafattu barbaada ufumaa isaatiis balleessee ati dhiifama na gaafachuu qabda malee an dhiifama sin gaafadhu yoo inni waan wahii si godhee ati ammoo fuula itti guurtee jalaa baqachuudhaaf taate akka ati deemtullee sin dhiisu si hordofii akkuma godhee si ufis si deebisee nagahan si waliin jiraachuuf himti la haga haftee si azzabuudhaaf control si gochuu barbaada nama control godhee kiisii si kaatee deemuu barbaadu ergite nama akkasiisan namoonni akkasii sunniin mana keenya keessatti biyya keenya keessatti yani naannoo ati jiraatu hatta mana kee keessatti jiraachuu danda'a namoonni akkana dhukkubaan qabamanii jiran dhukkuba kana ammoo yaalamanii yani fayyullee hin danda'an yoo jalqaba irra jira laakiin yoo ka turu taate ammoo gara waan biraatitti deema jechuudha namoota akkanaa wajjin akka ati wal qunnamte shakkii hin qabu mee jiruu kee keessatti namoonni akkanaa yoo kasi qunnaman taate komantii jala nu barreessi maqaan dhukkuba kanaa hoo maalii yoo ka beektu taate komantii jala barreessi yoo ka hin beekne taate ammoo viidiyoo itti aanutti yookaan kutaa itti aanutti maqaa isaatii fi sababbiin dhukkubni kun dhufuufillee siniif himuuf deema nagaatti